Audi Demija. Waan doktor gana karoora. Habibi sarchi gochuun hin turu bara namoo soo haay jedheeti namni guyyaa takka keessatti bakka amansiisnee fixuu hin dandeenya bar. Haay jedhin kaate shamararsiitiin ganaan ofiisi kennina malee haay jettee Ansi jammar kan haay kana yoo jedhu bar amma fakkeenya namoota hedduudha kan na dubbisu namni lakkoofsa hin qabu kan na dubbisu. Na dhageeffadhu kaa nama sanii nam tokko hin deebisu nama ammoo dhageeffadhu kaa. Nama ammoo gaafii jaalalaa si gaafatu dhufee yoo si gaafatanii jedhan bakka nama bakka keessi kan seentee qorattee duuba isaa nama akkam akka ta'e ilaaltee adda baastee yoo jettee yoo si gaafate bakka eeyyamamtuu taataaf. Kana malee an osoo haayyuu naan jedhani haay akkas jedhee ofii kee jaalala gaafachuu rabbuu hin uumne kalaqumarrattu ka haay naan jedheeyyuu filadhee jechuun maratee tan seebii godhu mataa kee keessatti. Argo kam nagaru. Akka argitummaa abdiin qaba. Horii daamaat diggisiin yaa'inaaf ni jala dadhabuu dandeetta. Sa'aatii illee as ga'e uummata du'aayii godhi ni deemna. Amma akka aadaatitti illee akka amantaatitti illee dhiirumatu du'aayii godhaate du'aayii nu godhi nusi jala amiin jenna. Bar du'aayii qaataa kan asirraa inshaallah atarjaa turte natti fakkaatti bar. Bar Oromoon kun jechuudha. Nuwaa malee Oromoon kun nam tokko ka baratee hin jiru doofaadha hojii nuwaa malee miti. Amma fakkeenyaaf imaan ati dubartiidha. Gaafii du'aa nama gaafachuun dura sammuu kee fuula kan ka'ee dhufee gaafachuu osoo hin taane waan gaafatamuu fi dhiifamuu qabu adda baasi dura. Hogguu baratteetiin sammuu kan kee bishaate kootu naa barna ila barreessi. Argiteen beektu ta'ittisii. Wallaahi ani hin barre nama jechuun dubartiiwwan akkana barreessitu argees hin beeku dhagees hin beeku. Haala kulli haali ati du'aa nuuf godhi. Awwalumarraa arguu dhabuu dandeetti dhiisati. Haa. Du'aa inta duraatu baay'ee guddamata ture doktor isin dhaga'ullee baattan bakka isin jirtanitti akka isin bira geettu abdii qabna. Yoo akkana isin laallu beektanii dura nutuyyuu dogoggoraan Tigree nu fakkaattan jedhaa turre. Amma lakkaa ishee kuma Oromoon biqilchiteedha. Sheekuma Oromiyaan biqilchiteetiin Imaaraatiif gumaachite winatti fakkaata yoo achi ilaalu. Kanaaf isinumarraa bareeddee isinummaan nu godha du'aayii. Wanni isin inshaallah du'aayii isinii godha waan jettanillee amma kun sagantaa san iidin itti dhufe. Ani miira keessa galee bakka aaree jira amma xiqqee jira faatee takkittii tahaylii qabdu natti fuudhuu qabdu makka. Sorry. Du'aayiin duratti kadhachaan ture sibira akka geessuun abdiin qabaa. Jechaartu du'aayii akkas akkasiti? Okay, imaanii tana miyuutii godhisii deebisa. Anna Rabbi sittaafu. Harka ol qabi du'aa isiif godhaamu. Rabbi dubartii bareedduu haadha manaa akka Aishaa Rabbiin sittaafu. Tataatu, tateessu, tadeessu, tahortu. Ka wallaahi si caala maatii kan kee kabajitee maatii kan keetiif iddoo laalte keessattuu si dursitee haadhaaf abbaa kan keeti odoo hin yaamin jalaa awwaattu luka isaanii dhiixee bishaan luka isaanii dhiixisan fuula dhiqattu rabbiin dubartii akkasii rabbi sitti haa qabu. Wallaahi du'aayii haadhaaf abbaa yoo argatte wantummaan sii dhabu tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf wallahi bifa yasa gadi yasa jirta samuna kana itti diyor le farmis goda rozi yarabu waydi asma ga yasar habibti arsi kani ergide wa anga yasar torban kana kulli arsi barad asman ka barad takkalle solo gadi yedi polo tolchini ijolle arsiti barad yoo onne qabatte si harka jirraa itti nu kennita yookaan
yaa kanaaf du'aayi deebinaa guys harkaan balleessinaa du'aayi godhataarraa. Inni jedhi baatan niyyaa qabdullee ta'a waan doktorri jedhaa jirtu tana namni godhuu danda'u. Ani du'aayi keessatti dhugaa dubbachuuf yogguu du'aayi ofii yaallee godhadhu namaallee yoo bakka qoosama keessalleen wanti an dursu waanuma abbaa fedheefis haa ta'u waanuma haadha abbaati kan nan dursu. Wallaahi dhugu. Wanti haadha abbaa dursu hin jiru. Yoo an fakkeenyaa fi bareedduu fedhe ta'e gaarii fedhe ta'e si'iif gaarii fedhe yoo ta'e haadhaaf abbaa keetiif gaarii hin taane gaarummaa wayituu hin qabu beeki. Dhugaadha wallaahi. Wallaahi gaarummaan hin qabu wayituu hin jiru. Dursee kabaja yoo dhugumaan si jaaladha ta'e dursee yooma haadhaaf abbaa kiyya waan kabaju yoo ta'e haadhaaf abbaa kan kee kabajuu hin qabu. Haadhaaf abbaa keetii iddoo laatuu hin qabu. Otoo isaan nyaatan waan nyaatan natti akka fakkaatu yaani otoo isaan nyaatan waan nyaataa hin jirre akka natti fakkaatu ta'uu hin qabu. Rabbi irraallee ni argadha waan ta'eef kanaaf haadhaaf abbaa keenya kan lubbuun jiran rabbiin umrii nuuf haa dheerisu hunduma keenyaayyuu. Roozii thank you. Roozii thank you ene bareedduu tiyya. Thank you. Obboleettii tiyyaadha baradhuun ishee nama akka obboleettii waliin dhalanneedhaatti ilaaluudha. Kana yoo jedhu obboleettii walirra barree keessaa bakka akka obboleettii waliin dhaladheetti ilaalan baay'ee jaaladhaan. Innaa rabbiin nama haadha abbaa ofii jedhaa najaaba rabbi nu haa taasisu. Warra du'aniitiin nu jalaa fuuna rabbii deemanillee haadha abbaa keenya rabbiin caffee jannataa keessa ollaa nabi Muhammad rabbiin nuuf haa kaa'u. Nullee rabbiin gammachuu isaanii nu haa agarsiisu nullee haa gammachiisu kan biyya ormaa jirru hin baanaa malee akka itti gallu rabbitu beeka. Galuu dhabuu keenyas rabbitu beeka waan ta'eef rabbiin nagaa nu galchee maatii keenya ija nagaatiin haadha abbaa